ورحمة الله وبركاته داوتوتا هردفتوتا سيناتو أكم جرتن فياني جي قبتني الحمد لله رب العالمين وري سيناتو بيف أغرتيمي خيسو ماتاتن والدبرا مني من خيساني سبسكرايب قدا ماتي تها akka wanni hundinuu gizeen dura gadhiisee isiniif dhufu akkasii sheeris godhaa akka namoota irraa faayidamu warri chaanaala hin qabnes agartee iimoo fi waasaappii fi kana sheer godhaa akka namoota irraa faayidamu le'inoo fuulduraaf seenaa adda addaa babbareedu tanaan isinii qabadhee dhufuu deemaa jechuudha inshaallah akkasii nu wajjin turtii gaariin isiniin ja'a. seenaan arraantanaa maali jechuun keessan oolumu seenaan arraantanaa haqa haadhaati jechuu birril waalideynii akkasiitii nu wajjin turtii gaariin isiniin ja'a yalla galee iidaa tokko jaarsi jaartii isaa qabatee mana dahabaa waliin dhaqan ummaan isaatis ilmoo qabattee wajjin deemu jirtu ilmoo isaa xiqqaa jechuudha akkasiin mana dahabaa dhaqanii jaartiidhaan dahaba waan feete bitadhu jeenii akkasitti dahaba waan feete dila kana bitatte jechuu gizee san namticha dahabaa gaafate meeqaa jeen isaafne 20 fi 100 jeen gizee namtichi ilaaluu maallaqni barreeffamee jiru 20 duboo 100 eessaa dhufee jee gaafate gizee sanii 100 bar ummaateeti hamartii bitatee jeeka akkasi aaree namtichichi garagalee ummaa isaa harkaa lat godhee hamartii dulloonni akka qaetii dahaba hin uffatanii jee irraa fuudhee akkasi fuudhee namticha irra darbee haati rifattee boochee kara makiinaa qotte gizee san jaartiin maal jetteen maaliif akkana goota ummaatee mungkin ilmoota faasii fuudhuu dhabuu maltiin akka waan ummaan isaa daliidu taatetti badala silaayettuun ummaatee maaliif akkana gootaa ummaatee rifachiisuu qabdu ummaateetii haqasi qabdi badala jettuuni garuu isiin maal jetteen ummaatee maaliif akkana gootaa mungkin ilmoota isii ol fuudhuu dhabuuf maltii jetteen akkasi namtichi mana dahabaalleen ummaatee akkana godhuun qabdu jee itti dubbatee akkasi fuudhee dahaba geessee fi ummaa isaatiin maal jeen yoo feete fudhadhuu jeen gizee san haati aartee maal jetteen ani yaa ilma kiyya guyyaa iidaatiin akka namni iiduuttiin bashannanuuf garuu ati iida kiyyaa agartee gammachuutiin keessaa caccabsitee ajjeesteetteen gammachuutii ajjeesteetteen akkasitti rabbi si haa gammachiisu yaa ilma kiyyaa hin fadhuu gammachuutiin eessa caccabsiteettee dittee hamartiisan akkasii sanbooda dubbii sanbooda baatii jaha booda jechuun mucaansi dhukkubsatee haalaan du'a adda addaa ta'e isa guddaatu tan furachuu eegale jechuudha. sanii haati kutaa isaa deeytee isa laaluuf akka deeytee du'a adda addaa kana agartee ta'e isa guddaatu jechuudha. akkasi fuutee haadha mookkan fuutee du'a san fuuddaan gadda akkasitti itti aaree loreenii ummaa isaa kurfaa keessaa ariyee jechuudha. akkasitti haati rabbi si haa gammachiisu yaa ilma kiyya rabbi si haa gammachiisu jecha mana san dhiistee baate jechuudha. ummaan isaa dhabuma taate mucaan haalaan dhukkubsatee mana akimaa hunda dhaqee doktorri hunda du'aa isaa wallaalanii agartee miti walit jiruunsaa walit baddee agartee mana deebi'ee firraa akkasii rabbiillee waan jee dhageeffadha. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير akkasitti liqiin irra walitti qabamtee jiruunsaa walitti baddee ummaa isaallee akhbaara isii dhabee jechuudha. akkasitti biyya takka TV ilaalu jira sheekootii haqa haadhaa dubbachuu jiru dhagahee akkasitti akka haqni haadhaa guddaa ta'ee agartee miti haati yoo du'aa isii gootee jiruuti keessa jiraattu akka jiruun ta'e sii toltu yoo haati agartee miti si abaarte akka jiruun ta'e baddu akkasitti hadiisa san dhagee akkasitti inninis itti dhageeme jechuudha akka haqa haadhaa taate. akkasitti deemee ummaa isaa barbaaduuf kutee ummaa isaa gizee isaa barbaadee arkee jechuudha. mana xiqqaa tokko keessa gandarraa bahaatee achi keessa galtii sadaqaa guurrattee nyaatti jechuu isiin nyaatallee achi gizee agaree rifatee miilarra kufee booyee isiin isaadha wajjin fudhatee agartee miti mana wajji deebite dhiifama gootee fi du'aa illee gootee fi mana wajji deebite akkasitti mucaalleen alhamdulillah fayyee jechuudha. liqiin san hundinuu irraa baatee jiruunsaa nagee deebitee fi dalagaa arkatee du'aa isii hojii jechuudha. akkasitti mana bareedaallee itti galanii mana haaree jechuudha. jiruu isaanii jiruu bareedduu jiraachuu eegalanii jechuudha. haqni haadhaa hangin takka guddaadha. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك
لك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. hankin takka guddaadha hije yoo jiruunti akkasii toltu feete haadhatee irraa eebba fudhadhu dura dhiira taatu dhalaa taatu dhiira taatu dubartii taatu haati jechuun haqni isii guddaadha. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan nuuf dhaame haqa haadhaa keessatti summa ummak jee gusati dubbatee san booda summa abok jee jechuun egaa haqni haadhaa hanga takka guddaa. Haqni haadhaa jechuun hanga isiin baatii sagalgaratti nuun deemte sanuu deebisuu hin dandeenyu jechuudha. yaa obboleettii yaa obboleessa kiyya namni agartee haati irraa fagoo jirtu takki haati agartee si bira jirtu ummaatee kee matarra dhungadhu ummaatee irraa du'aa fudhadhu ummaan tee si eebbiste jechuun ati jiruun tee sii tolte jechuudha. Jannanni miila haadhateetii jalaan jira. Jannanni egaa addunyaa irratti miila haadhaa jalaan jira. Dubartiin hin oorumin illee agartee miti ummaatee irraa agartee eebba fudhadhu du'aa fudhadhu agartee nama hottuu jira biyya namaa keessa biyee ummaa isaa takkaa silkii ol fuudheen dubbisin eega saniifuu risaalaan xiyyeetun yoo isin bira geesse yaa obboleeyyan kiyya ummaa teessan jechuun jannata keessanii haadha jechuun agartee miti keessaafuu namni haadha haqee isii namni beeku hin jiru hanga isii lubbuun jirtu garuu namni gizuma haadha dhabe qiimaa isii beeka nama tokko salattuu gizuma dhabde qiimaa isaa beekta keessaafuu haadha fa'a hin deebitu haati addunyaa tanarratti yoo takka kutte jechuun saniif ummaan tee hanga lubbuun jirtu gammachiisi waan isiin feetu hunda godheef. yoo ummaan teen jiraanillee rabbi rahmataa godhuufi du'aa'ii kadhadhuufi ati leeyinno waan isii hojii isii taatee jechaafuu du'aa'iin ati kadhattuuf sadaqaan ati kennattuuf wanni hundinuu isiif dhaqaa jechuudha. Saniifuu ummaa teessan hin dagatinaa yaa obboleeyyan kiyya. Rabbiif jaa ummaa teessan haqni isii guddaadha. Hanga hije guyyaa takkitti duudarraa kufuu geenyee agartee jettee rifattee rifaatu guyyaa takkitti saniitu deebisuu hin dandeenyu. Saniifuu haqni haadhaa waan hangana takka guddaati jechuudha. Saniifuu yaa obboleeyyan kiyya haadha teenya haa jabeessinu haati teenya jannata keenya gammachuu teenya yoo isin agartee qoflee isin takkitiin sii qofaltee gammachuu isin sii gammaddu san jiruun tee hundinuu siif tolti jechuudha. Saniifuu ummaan tee jannata keeti haqa haadhaa hin dagatti. Ara viidiyoon isinii qabadhee dhufe hanga kanaa yoo isinitti tole koomentii jalannaa katabaatii dastuu itti fufii naan jaan isiniin jaa ummu zaharaa itti fufii yoo feetanii seenaatu itti fufii yaani maqaan jijjiirame waan ta'e jechaafu saniifuu itti fufii yoo isinii ta'e sheer godhaa nama hangam takkaatu waan kana jaalate akkaan arguuf jechuudha.